Nooru akkam jirtu an abdii Geetaachooti. Dhaamsa gabaabaa tokko qofan qabadhe dhufe amma dhaamsa osoo hin taane beeksisni kun jechaadha guyyaa boru yookaan boru akka biyyaatti sa'aatii 12 walakkaa irratti nama jabaa tokkoon qabadhe dhufe jechaadha. Namni jabaan kun eenyu jettanii na gaafachuu dandeessu yookiin of gaafachuu dandeessu. Namni kun arra peejii kiyya irratti poost godheen ture. Maqaan isaanii Maastar Hasan Abdulqaadir Aymoo jedhamu dhalataa Diree Dhawaati. Yeroo ammaa kana biyya Ameerikaa keessa jiraatu jechaadha. Maastar Hasan eenyu kan jedhuuf tarii maqaa isaanii kan dura dhageessaniitu ta'uu danda'a. Kitaaba isaanii dubbistanii ta'uu danda'a. Garuu sirriitti waa'ee isaanii beekuu qabdu. Wantoonni isaan hojjetan baay'eetu jira jechaadha. Tarii Oromoon jabaa isaa beekaa isaa yeroo inni lubbuun jiru faarsee hin beeku, ittiin dhaadatee hin beeku waan ta'eef kun nu biratti hin baratamne. Garuu warri kaan Habashaan jechaadha. Goota mana keessaa waan hin qabneef goota nama hatanii goota namaatiin dhaadatu. Nummoo osoo goota 1000 mana keessaa qabnu beekaa miiliyoonaan qabnu keenya hin faarfannu waa'ee nama keenya hin dhaadnu ittiin hin dhaadannu jechaadha. Kun immoo kana booda cabuu qaba jechaadha. Anis kanuma sababeeffachuun jechaadha Maastar Hasan wantoota baay'ee hojjetanii jiru hanga ammaatti. Hojiiwwan isaanii wantoota isaan qabatanii jiran, wantoota isaan ammarra jiran, seenaa isaan dabarsan waan baay'ee irraa baranne jechaadha. Maastar Hasan maqaan isaanii inni sirriin Hasan Abdulqaadir jedhama. Garuu leenjii teekwaandoo amata 11 irraa eegalee umurii isaanii waggaa 11 irraa eegalee fudhatanii black belt or danii torba qabu jechaadha. Danii torba jechaan digirii torba qabu teekwaandoodhaanii biyyoota Awurooppaa garaagaraa deemanii leenjisaniiru, dorgomaniiru, abbaa badhaasaawwan garaagaraa jechaadha. Awwaardii garaagaraa nama mo'atedha. Leenjiiwwan garaagaraa kennuu irratti argamu. Still now biyyoota Awurooppaa garaagaraa irratti waamamanii affeeramanii waan baay'ee nama gochaa jiranidha. Kana malees seenaa, duudhaa, afaan wantoota garaagaraa wantoota ani Oromoodha ammati jettee of gaafattutti gaafistaan baay'ee kitaabota isaanii keessatti barreessanii jiru. Hanga ammaatti Maastar Hasan kitaaba 14 barreessanii qabu jechaadha. Garuu Maastar Hasan Oromoon baay'een hin beeku. Tarii warreen sooshaal miidiyaa kanarra jiru jechaadha. Nama kanaan sirriitti wal baruu qabna. Anis boru akka biyyaatti akka Itoophiyaatti jechaadha sa'aatii 12 walakkaatti sa'aatii magriibaa jechaadha laayivii karaa peejii koo Abdii Geetaachoo Abbabee jedhuun qabadhee waan dhufuuf beellama waan qabnuuf akka nurraa hin hafne warreen peejii koo hin qabne Abdii Geetaachoo Abbabee jettanii follow gochuu dandeessu yookiin liinkii isaa immoo viidiyoo kanarraa argattu liinkii isaa kilik gootanii deemtanii qophooftanii nu eeguu dandeessu. Maastar Hasan egaa waa isaanii ani sitti meefixuu hin danda'u. Abbaa black danii torbaatii nama kitaaba 14 barreessedha. Oromoon nama jabaa akkasii jabeeffachuu qaba. Kanaafuu boru sa'aatii 12 walakkaa irratti laayiviin hordofaa warri peejii keenya hin qabne follow gochuun nu faana bu'aa. Thank you so much.